Modal verbs can, could, shall, should, may, might, will, would. Can. Main uses ability. I can swim. Jaaku nan danda'a. Inni lammaffaan eeyyama gaafachuudhaaf yookaan kennuudhaaf kaanii fayyadamuu dandeenya. Can I go out? Gadi ba'uu nan danda'a. Yoo permissionii kennuu barbaanne maal jechuu dandeenya? You can go out jechuu dandeenya jechuudha. So, modal verb can be used to ask permission or to grant permission. To express general possibility, we can use can. It can be very hot here. Asii baay'ee ho'uu danda'a. The next one, requests. Can you help me? Na gargaaruu dandeessaa? Inni itti aanu koodiidha. Itti fayyadamni isaa inni ijoonii akka simple past formii kan itti fayyadamuudha. To express past ability. When I was young, I could run fast. Yeroon dargaggeessa ture, sirriitti fiiguu nan danda'an ture. The next one, could can be used to express polite permission. Could I borrow your pen? Qalama kee ergifachuu nan danda'a? Polite request. Could you open the window? Foddaa banuu dandeessaa? Possibility, especially when it is less certain. Carraan wanti kun raawwachuu isaatii baay'ee gadi bu'aa yoo ta'e, koodii fayyadamuu dandeenya. It could rain later. Booda roobuullee danda'a. The next one is suggestions. You could try again. Irra deebitee yaaluu dandeessa. Shall. Main use to express offers. Shall I help you? Si gargaaru. To express suggestions. Shall we go? Deemnu. To express formal future, mainly in British English. I shall return. Deebi'uu nan danda'a. Should. To ask or to grant advice. You should study more. Dabalataan dubbisuu qabda. Expectation. The bus should arrive soon. Konkolaatichi dafee ga'uu danda'a. Meet obligation. Dirqama salphaa ta'e kennuudhaaf. Fakkeenyaaf, students should follow the rules. The next is suggestions. You should try this. Kana yaaluu dandeessa. May. Main uses to ask for or to grant permission. Eeyyama gaafachuuf yookaan eeyyama kennuudhaaf may fayyadamuu dandeenya. May I leave the room? Kutaa kana gadhiisuu nan danda'a? Eeyyamuu yoo barbaanne, we can say you may leave or you may leave the room. Gadhiisuu dandeessa jechuu dandeenya jechuudha. To express possibility, fair chance. Ta'uu danda'a jennee kan tilmaamnu jechuudha. Fakkeenyaaf, it may rain today. Har'a roobuu danda'a. Inni itti aanu wishes. May you live long. Umurii dheeraan siif hawwa. Jennee hawwii qabnu ibsuu gaafa barbaannullee haala kanaan dubbachuu dandeenya jechuudha. The next is might. Main uses itti fayyadamni isaanii ijoon to express possibility when it is less certain than may. Wanti kun ta'uu danda'a jennee kan nuti yaannu carraan isaa baay'ee gadi bu'aa yoo ta'e maytiidhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf, he might come later. Inni booda dhufuu danda'a. Carraan dhufuu isaatii garuu baay'ee gadi bu'aa ta'uu kan agarsiisu mightii fayyadamaa jirra jechuudha. Inni itti aanu polite suggestions or cautious decisions. You might want to check again. Irra deebitee check gochuu qabda. Inni itti aanu is will. Main uses to express future action. I will travel tomorrow.
boran imala. Promises waadaa. I will help you. Sin gargaara. Offers. I will carry your bag. Korojoo kee nan baadha. Predictions. Tilmaama gara fuulduraa. Prices will increase. Gatiin ol ka'uu danda'a. Decisions at the moment. Murtoo ammuma jennee amma murteessinu. I think I will go now. Amma deemuu danda'a jedhee yaada. Inni dhumaa would. Main uses to express polite requests. Would you put the salt? Ashaboo kana dabarsuu dandeessaa? Next, to express hypothetical situations. Wanta qabatamaa hin taane ibsuudhaaf jechuudha. Yookaan wanta dhugaa hin taane. I would travel if I had money. Next, to express past habits. When we were kids, we would play outside. Yeroo daa'imman turretti ala taphataa turre. Next, to express preference. Filannoo keenya yookaan kan caalchifannu ibsuudhaafi I would rather stay home. Mana turuu naa wayya. The last one, softening statements. Haala tokko salphamaan salphisnee ibsuu gaafa barbaannu I would say this is better. Kun filatamaadha jedhee yaada. Jennee yaada kennuu dandeenya jechuudha. Thank you for watching.